Welcome Abrishin Daruta. Gajulin Abrishi Ruta Zalatan, Dunkisan Wakamadani, Dubai Ufusani, Baye Sani, Jolin, Egaturan Namota, Yedakangri, Warin Ruftoni, Abrishin Daruta, Warin Kesu to Dubai, Justani, Coperta, Sanin. Qophees tanii isinirraa afanii turan yeroo darbe ingitii amma kan dhufanii bakki gammadanii baay'ee tokko namatti tola akkuma argaa jirtanii Dubaay erga dhufanii amma ijoolleen baay'een ni beektu Abrishii fi Ruutaa ijoolleen Dubaay keessa jiran keessattuu baay'een isaanii waggaa darbee yookaan qophii addaa qopheessanii fi cidharri akkasitti godhatan siniif taasisan jedhanii qarshiilee walitti qaban ijoollee hedduudha. Ashaamar kapuuni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalachilatti argamtanii jirtu baga nagaa keessan taatan jecha egaa akkuma beekamu Abrishii fi Ruutanii hundumti keessan nu beektu Dubaay dhufu isaanii warreen beektan kan dhageessan jechuudha. Ijoollee baay'een qophiidhaan eegaa hanga waggaa tokkotti warreen Ruutaa fi Abrish waliin jaalatan ani jechuun baqa yaad isaanii amma kan pranki yookiin waan adda kanarratti hordoftoonni isaa yookiin immoo deeggartoonni Abrish ni jirtu mitiire enggidi kan itti muufattan jechuudha. Yaw isaaniif hojii waan ta'eefi wanta nama muufachiisu miti kan gadi ta'u malee immoo qophii yeroo darbe qopheessanii qophii ajaa'ibaati kan qopheessanii ammas immoo Abrishii fi Ruutaan Dubaay keessa akka jiran ni beektu warreen hordoftanii warreen beektanii jechuudha. Ingirii baga maddasanii jechuun jalladhaa sumaanii warreen yeroo darbe qophii adda qopheessanii biizinarraa afanis amma baga gammaddan ijoolleen mana madaamii jirtan kan gidi baay'een isaanii ni beektu yeroo baay'ee Abrishii fi Ruutaa akka wal biratti argan yookiin immoo baqa hin jiru ijoolleen biyya isaaniitillee ijoolleen baay'inaan ni jiru jechuudha ni beektu yaa ta'u malee immoo isaan jaalala dhugaati kan wal jaalatanii jiranii so Abrishii fi Ruutanii hojiidha malee yookiin immoo wanta adda addaa hojii babal'ifachuudhaaf kan yeroo hunda pranki akka prankiitti hojjetanii yookiin immoo qophii adda addaa qopheessanii isaan walumaan kan jiraatan jechuudha. Nakkasin jechuun jaalladha egaa qophii ammas immoo akkuma beektanii ijoollee baay'een Dubaay keessa jirtan wal argitanii wal arganii jiru ingitii baay'een isaanii akka gara Dubaay dhufanii wal arginu wal arganiif ijoollee baay'een yeroo baay'ee baqa qophiidhaan kan eegan yookiin immoo akkasumas hawwiidhaan kan eegan baay'een isaanii jiru jechuudha. Nama jaalatan tokko kan nama waliin jaalatan tokko arguu caala wanti das nama jedhu hin jiru yookiin nama gammachiisu gidii dhugaa dubbachuuf isaan illee nama jaalatamaniidha namoota amala qabanidha namoota miidiyaarraa amala qabanidha yaa'u namni tokko hojii hojjechuudhaaf hojii bal'ifachuudhaaf waan adda addaa yaada adda addaa yeroo babal'ifachuutti waan babal'ifachuudhaaf jecha yookiin immoo guddachuudhaaf jecha waan tokko waan nama muufachiisus hojjetanii yaa ta'u malee immoo hojii isaanii waan ta'eef yaa hojjetanii ijoolleen itti muufattan jechuudha. Akkasii jechuun jaalladha yaa ta'u malee isaan akkas nama baay'ee nama eenyu jedhanii miti hojii isaaniitii yaa hojjetanii so waan akkasii jechuun jaalladha hordoftoota kiyyaa isinillee nama warreen YouTube hojjetanillee warreen immoo hin beektu namoonni tokko amma biyyatti gaafa galan asuma YouTube kana wajjin dadhabanii dadhabbii qaba kan beektu YouTubechi biyyattillee haalli mijachuu fi didee kan dhiisan ijoollee meeqamnee qasu jira namoota tokko ilaaltan immoo kan barumsa isiniif ta'u ta'a akkuma amma asitti
nuyi wifi gaa arganne hojjennu yookiin immoo sa'aatii gahaa arganneeti miti wifi gahaa malee Itoophiyaa keessatti yaa yeroo tokko namooti bakka itti mijatu hojjetus ni jira namoonni itti mijateetu adda kutis ni jira kin isaan haala hunduma mijeeffachuudhaafis haala karoora barbaada wantoota hunduu karoora ittiin jireenya ni barbaada haa ta'u malee immoo namni tokko erga YouTube nan hojjetee banateen boodatti irratti hojjetee faayidaa argachuu yookiin immoo waan adda addaa ani zimbiloo sun taane yaada bareedaa waliif qoodu akkasumas immoo waan nama barsiisu tokko wanta seenaa addaa waan amma fakkeenya waa'ee tidaarii ofii yookaan ittiin jiraachaa ture amma kana bakka waan akkasii kana immoo miidiyaa irratti sobaasanii waa'ee jireenya ofii namoota hedduu nama fakkeenyaa fi namoonni beektan liyyuu fi qaalii liyyuu fi qaddistee jechuudha qaddistee anillee finni gara miidiyaa kanatti namoota jaalladhu keessa isaan tokkodha isaanii nama baay'ee walitti dhiyaatu nama baay'ee bakka fakkeenya namaaf ta'uu danda'a jaalala keessatti jechuudha akkasumas addisinnaa qaaliyyee jechuudha isaan keessatti namoota hedduun ni beektu jechuudha namoota hedduun jaalala keessatti namoota fakkeenya namaaf ta'uu danda'anidha ni beektu hundumti keessanooyi yaa ta'u malee immoo liyyuu fi qaddiseen yeroo darbee waa'ee gaa'elaati irratti wal dhabanii turanii inni beektanii yeroo baay'ee gara miidiyaatti ba'uu hojii miidiyaa hojjechuu akkasumas ba'uu hin jaallatu hin eeyyamu yaa'u ishiin hojjettiin tattaanafatti dubartiin tokko amma beektanii dubartiin takka cimtuu gaafa taate dhiirri tokko immoo laafaa ta'a beektanii kanaaf immoo inni gara miidiyaa kanaatiin akkasumas wantoota adda addaa beeksisan namna kana akka qopheessuu kun immoo haasawu maayyuu miidiyaa irratti hin danda'u jechuudha akka isaatii akka isheetitti jechuudha yaa ta'u malee immoo ishiin nama baay'ee cimtuu yookiin immoo jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf gara miidiyaa kana kallattii adda addaatiin ni caaltii jechuudha ishiin yaa ta'u malee wal dhabanii turanii wal dhabbiin isaanii dhufaa dubbachuuf namoota hedduu rifachiise maaliif namoonni akkasitti ani kan beeku waaqa qofa nu miidiyaa irratti beekna malee akkasumas immoo kan keessa namaa keessa ofii hundumtuu qabeenya qabaatta ta'ee dhabduu taatee wanti si shaffanu godhuu ta'eetidha kanaaf nu wanti beeknu tokko hin jiru garuu immoo isaan gara miidiyaatiin bakka nama bakka baay'ee wal jaallatuuf namoonni hedduun itti inaafaniidha beektanii yaa ta'u malee immoo isaan yeroo muraasaaf wal lolanii adda ba'anii turanii isheen illee miidiyaa irraa baddee turte yeroo miidiyaa irraa baddu kanatti namoonni hedduun haasaa turan dhugaanatti fakkaachuu didanii gina amma walitti deebi'anii jiru waaqayyo galannaan qeeqaa ta'u namoota akkasii harka cabacabanii addaan ba'anii namni amma fakkeenyaaf addaan nama baasuudhaaf fiiga beektanii jireenya tidaarii nama keessa seenanii kan bakka osoo waan hubatiin isaan yaa namni tokko dogongoree namni nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru kanaaf yeroo muraasaaf adda ba'anii walitti deebi'anii qaddisee fi liyyuun adda ba'anii addaan ba'anii jedhanii gaafa miidiyaa hundarratti maxxansan ani dhugumatti fakkaachuu didee naa kaleessa immoo beeta kiristaanii waliin gaafa deeman argeen ture miidiyaa ani wal biraa akka jiran garuu dhugaadha adda ba'uun isaanii adda ba'anii yeroo muraasa booda walitti deebi'an wanti kana hunda nama iyyisiisee akka eenyusitti nama iyyisiisu hin jiru geen yaa ta'u malee namoonni akkasii tidaarii namaa keessa seenanii osoo waan nubatiin isaan kan walitti deebi'anii addaan ba'anii khalaas addaan ba'anii maal ta'anii akkas ta'anii gaafa jedhan baay'ee tokko nama qaanessa dhugaa dubbachuuf እና akkasii waan am jechuu barbaade warreen miidiyaa irratti miidiyaa akkasuma piraanki waan adda addaa hojjettan of eeggannoodhaan hojjedhaa isiniin jechuu barbaadetanii dhirri beektanii namoota fakkeenyaaf YouTube irra namoonni dhiisan maaliif abbaa warraa isaanii yookiin immoo maatiin ani gaafa abbaa warraa godhatan abbaa warraa isaanii sun eeyyamuu fi dhiisuu danda'a kanaaf kan miidiyaan siin caalu ግን waan hojii biraa hojjettee of jiraachista taana so dhiisuun dirqama qaba namoonni tokko tarii eeyyamuu fi danda'u namoonni tokko
siruma waan miidiyaa kana irratti mul'achuu kan hin feene ni jira jechuudha. Kanaaf waan akkasitti jira rakkina akkanaati jira. Kanaafuyyuu maal ta'uu qaamna kallattii yaadan tokko ta'anii akkasumas immoo injira miti kana waan akkasii tisiniin jechuu barbaada obboloota. Ingitii waan akkanaati haasaa kiyya keessatti wanta dogongora waan haasa'e ta'e asumaan dhiifama isiniin jedha. Yaada kiyya keessatti wanti si muufachise yookiin immoo dogongora qabaate yoo ta'e komentii jalatti naakaa waan sirreeffachuu qabu akkasumas immoo wanta irraa wanti haasaa kiyya keessatti waan akkanaa hin taane gaafa jettanii jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waan akkanaa keessatti daarii keessatti of eeggannoo guddaa gochuun sirriitti barbaachisaa isiniin jechuu barbaadetanii ingitii maal irratti kaasetanii kana hundaa sa'uu dhaqee waa'ee Abrishii fi Ruutaa irratti jechuudha. Ingitii miila darbe adda ba'anii maal ta'anii akkana ta'anii jedhanii ijoollee baay'een kan dabarsaa turan isaanillee tarii kun hojiidha isiniin jechuu barbaadetanii waan akkasiiti isiniin jedha. Isaanis immoo waan tokko ajandaa uumanii babal'isuun hin barbaachisu. Waan xiqqoo xiqqoomsuma malee guddisuun hin ta'u isiniin jechuu barbaadetan obboloota. Akkasii turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuun jaalladha.